Maqaan keenya inni. Ababbaan keenya jiru? Yes. Maqaan keenya inni. Bultuu. Bultuu eenyu? Ambaruuti. Bultuu Ambaruu jedhamta. Ambaruun eenyu inni? Maqaa haadha keetiiti? Bultuu Ambaruu itti waamamta? Ishee akkamitti jiraattu? Mee karaarra akkamitti? Karaarra kanarraa maal gootameeti? Mee maal jetta? Amma fakkeenyaaf baajaajiin ala dhaabatu sila waan ta'e naan jettee ture maal naan jetteeti sila? Natti mika. Bareedduu koo? Egaa kan bukkee koo kanatti agartan kuni maqaa ishee nan gaafadha. Bakkuma kana kan isiin jiraattu jechaadha. Duraanis yeroo baay'ee karaa irratti nan argaani. Haala jireenya ishees nan gaafadhaani. Egaa obboleettiin keenya kun maqaan ishee eenyu akka ta'e haala kamiin akka jiraattu gaa daandiidhuma irratti yeroo baay'ee yeroon karaarra deemu magaalaa keessa deemu nan argaani. Mee nan gaafadhaani. Mee maqaan keenya? Ambaruudha. Ambaruu eenyu? Baagaruu. Ambaruu abbaa garuu eessatti dhalatte? Saqqaadha. Mee gaa yeroo baay'ee naannoo hoteela Dololloo kanatti karaadhuma kanarratti si argaa. Maal taateeti kanatti karaarra teessumee ijoollee daa'ima kana? Rakkadhe ijoollee wajjiniin rakkadhe. Maal taate? Ijoolleen abbaa hin qabanu, waa tokko hin qabanu, waa tokko waan hin jiraachisu hin qabu, na kiraa hin kaffala. Ijoollee meeqa qabdaati? Ijoollee 5 hin qaba. 5? Tokko sana, tokko kana, tokko kan tokko meerre. Mana jirti durba tokko. Durba tokko? Ijoollee 5 guddistaa? Haala kamiin guddista ijoollee 5? Kadhadheen man guddisa. Kadhatteetuma jiraachistaa? Mana kiraa meeqaan kireeffatte? 300. 300? Yoo waan kadhattee jiraachistu hin qabne maaliin bulchitaree ijoollee? Kanuma irra taa'e tannoo mana birrii tokko tokko naa kenninaan birrii 10 lafa kaa'ee ji'atti 300 kaffala. Ji'atti 300 kaffalta kiraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf guyyaa ati birrii waa tokko dhabdee harka duwwaa galte fa'aa hin jiru? Gizeen dhabe ammas gizeen baay'ee immoo ammas buusa. Ani argadde 15 buuse tani kaffala. Jechuun koo amma akka fakkeenyaaf lafti kun raamadaana kana keessoo akkamitti jiraattame mee? Amma inni ji'a 2 wayii sin dhiisa naan jedhe. Ji'a 2 irra kiraa sin dhiisa jedhee abbaan manichaa. Ishi nyaata hoo maal nyaachisa ijoollee arfan kana? Nyaata kadhadhee dhuma nyaachisa. Nyaachisa kadhattee nyaachistaa? Yoo dhabde yoo takkaa dhukkubsattee manatti haftee rakkattee beektu? Misheeniitu naa akkama eegasii amma masheeniin man cufama. Nyaata hoo eenyutu sii kennari? Nyaata farankuma kadhadhee biddeena bittee fi yoo farankaa kadhattee birrii dhabdee harka duwwaa manatti galte guyyaan isaa jira? Guyyaa harka duwwaa galte? Gizeen harka duwwaa galu sollaatti biddeen liqeeffadhe warra biddee gurgurte. Biddeen warra gurguran biddeen liqeeffadhee bor immoo kaffala ammoo gadheen kaffala. Saftaanii mammas naa liqeessu. Kottu mee meeti? Taayi mee maqaan keenya? Samiir. Eenyu? Hussein. Haadha keetii siin? Isii wajjin nama fakkeenyaaf alan baajajii dhaabee baajajii keessaa bu'u maal naan jettee tureeti? Akkamittiin birrii nama gaafatame natti himi? Sirrii namatti natti himi? Daabboo gizaalin jedhe. Daabboo gizaalin jettaanii namni birrii sii kennaati immoo haadha keetti kennite isiin immoo waan ta'e isinii bitte jechuudha miti? Okay, abshir bakka gara fuulduraatti immoo mi'aati ituu haalli sii mijatee mana barumsaa keessatti barattee jette maal ta'uu barbaadda mi'aati? Wanta isin jette. Jechuun barattee haadha kee haala kamiin gargaaruu barbaadda? Haala isin kadhaa keessaa baatu. Haala isin kadhaa keessaa baatuun? Akka isin kadhaa keessaa baatuuf sirriitti cimtee barattee hin gargaartaanii ati? Kanaaf rabbi si haa gargaaru jabaadhu ishee. Egaa Ambaruun egaa ijoollee dhiira isin kun durba? Dhiira 3 fi durba 2 kan isin qabdu dhiirri tokko durbi tokko mana kan isin jirtu isin bareedduun kun immoo kun as jirti mucaa baay'ee ijoollee baay'ee babbareedduu kana waliin karaa karratti kan isin kuftee jirtu lafti raamadaanaa mana kireeffattee kan isin jiraattu rakkoo keessa kan isin jirtu jechaadha. Deeggarsa barbaachisaa ta'e godhamuufi qabu kunoo mucaan akka kanaan dafqaarte jechaadha. Mucaan durbaa isin oosiftu dhiira mucaan kuni inni oosiftii badaa kan inni dafqaa jiru jechaadha. Deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuun barbaachisaadha jechuudha. Namoota akkasii kana bira dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Ambaruu mee maaltu si barbaachisame siin? Homa jireenyaa kooti, homa ijoollee koo nyaachisu mana kiraa kaffaladhu. Ituu hojii wayii haalli sii mijate hojii hojjechuu hin dandeessa? Bira teessee si dhukkubaa siin? Hojii hojjechuu dandeessa jechaadha. Tole bakka akkaataati mee hojiitti hojjechuu dandeessu haala sii mijeessina gara fuulduraatti. Ammaaf immoo an ofuma harkaa deeggarsa siifan godhashi. Tokko, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elaa kuni birrii 1,000 kana fudhattee jechuudha. Ijoolleedhaafis nyaata biti. Kiraa manaa ji'a 2 irraa ji'a 1 irraa kaffaladhuuti.
waan nyaatamu bitii fi galshi gara fuulduratti immoo sin gargaara shi meeqa gargaarsa kanaa namoonni tokko tokko akkasii godhanuu fi maal jettaan mee nama akkasii gargaaruuf qallaba ijoollee kootiiti kiraayii manaati qallabaa fi ijoollee kiraayii manaa si gargaaru barbaada qallaba abshir bakka kiraayii kadhadhuu fi ijoolleen si gargaaru inshallah jiraatan umurii dheeratan nagaadhaan ramadaan kana hiikan walii rabbiin Hayyega kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu an Abdii Geetaachoo Abbabeeti akkuma beekamu bakkoota garaagaraatti qaama miidhamtoota harka qalleeyyii fi dubartoota ilmaan yatiima guddisan bakka garaagaraa naannofnee ilaalaati kan jirru jechaadha namoota akkasii kana rabbiif jecha bira dhaabbachuun barbaachisaadha keessattuu yeroo ammaan kun yeroo dhibeen vaayirasiin kooroonaa biyya keessa dhufee nama baay'ee gaagaa jiru lubbuu namoota gurguddoo namoota abbootii qabeenyaa baay'ee ajjeesaa jirudha namoonni kun immoo karaatti kufanii jiru daa'imman akkana dafqaa karaa kan isin taa'urtu jechaadha rabbiif jecha namoota akkasii kana bira dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha ambaruu kana waliin deeggarru akkuma namoota baay'ee kana dura deeggaraa turre jechaadha kanaafuu waamicha obbolummaa isinii dhaamuu barbaada ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu